Shafuni akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaa keenya kibxataa isin biraan ga'uu galleerra. Fulbaana 30 booda hanga filannoon gaggeeffamutti paarlaamaan diigamee bakka isaa koomishiniin shan akka ijaaramu yaadni dhiyaateera. Paartiilee yaada kana dhiyeessan keessa ABO'n jira. Jiraawwachiistuu mootummaan ammoo hojii mootummaa akka gaggeessu yoo aangoon isaa dheereffameef waggaa tokko bakka silaa mana maree bakka bu'ootaa sana immoo koomishinoonni adda addaa yoo utubanii. Naannoon Affaar weerarri COVID-19 yaaddoo uumuu beeksisu. Eertiraatti erga namni haaraan COVID-19 qabamee guyyaan 24 darbeera. Milkaa'inni kun akkamiin dhufe? Olti addunyaas isin biraan geenya Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Itoophiyaatti sa'a 24 darban qorannoo COVID-19 gaggeeffameen namootni haaraan 11 vaayirasichaan qabamanii akka jiran Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise. Kunis lakkoofsa waliigalaa namoota COVID-19 qabamanii 261tti ol guddiseera. Namootni haaraan kun hunduu dhiira umuriin isaanii 19 haga 47 gidduu jiranidha. Kanneen keessaa namoonni 8 buufata adda bahanii akka turan naannoo Affaar magaalaa Samaraatti qophaa'e keessa argaman. Namoonni hafan 3 ammoo Maqalee, Jigjigaaf Axaayee irraa torban darbe irraa eegalee lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii akkaan dabalaa jira. Hedduun isaanii ammoo biyyoota ollaarraa daangaa ce'uun Itoophiyaa akka seenanidha. Naannolee namootni baay'een itti argaman keessaa naannoon Affaar isa tokkodha. Hoogganaan qajeelcha fayyaa naannoo Affaar Dr. Yusuf Muhammad namni daangaa ce'ee biyyatti galu dirqamaan akka adda bahee turu gochaa jirra jedhan. Nuti lammiilee galmeessine keessaa 22 kanneen biyyoota ollaatii dhufanidha. Kunneen buufata adda bahanii turuuf qophaa'an keessaa argaman. Kanaaf yaaddoon akkuma jirutti jira. Hojiin amma hojjetamaa jiru walumatti qabaan kanneen biyyoota ollaatii dhufaa jiran dirqamaan gara buufata adda bahanii turanitti galchuudha. Uummata barsiisuu fi qorannoo goonu dabaluuf hojjechaa jirra. Biyyoota ollaa wajjinis odeeffannoo walii qoodaa jirra. Oduu kabiroon Eertiraan guyyoota walitti aanan 24f nama haaraa COVID-19 qabame argamuu hin beeksifne. Namoota vaayirasichaan qabamanii yaalamaa turan 39 keessaa 38 bayyanatanii kabahan yoo ta'u nama tokko qofatu yaala argachuutti jira. Ofii akkamiin milkaa'uu dandeesse? Firaafolii dhugaasaa dabaltee isinitti himti. Weerarri dhibee koronaa vaayirasii addunyaa irratti erga tamsa'uu eegalee ji'oottan lakkoofsiseera. Ammatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan hubamanii miliyoona 4.2 darbeera. Biyyootiin tokko tokko dhibee kanaan erga hubamanii booda irra aanuu danda'aniiru. Eertiraanis biyyoota kunneen keessaa tokko ta'uu hin ooltu. Eertiraatti dhibeen kun kan jalqaba mul'ate bitooteessa 21 dargaggeessa tokko irratti ture. Sana booda guyyaa 5 keessatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan hubamanii gara 6tti guddate. Yeroo kanatti ejjennoon mootummaan jalqaba fudhate manneen barnootaa hundi akka cufaman gochuu fi tajaajila geejjiba uummataa magaalota jidduu jiran guutummaatti dhaabuudha. Caamsaa lamarratti lakkoofsi kun gara 12tti yeroo guddatu ammoo mootummaan biyyattii guutuutti sochiin akka dhaabbatuu fi uummanni mana isaa keessaa akka hin baaneef ajaja labse. Labsiin kun ammayyuu hojiirra oolaa jira. Suuta suutaan lakkoofsi namoota hubamanii gara 39tti guddate. Guyyoota 24 darbaniif garuu namni haaraan dhibee kanaan qabame hin jiru. Biyyootii biraan wal bira qabame yeroo ilaalamu murtee sochii ugguruu hatattamaan kan fudhatte Eertiraa qofadha. Utuu dhibeen kun uummata keessa hin tatamseen murtee sochii ugguruu kana fudhachuun isaanii weerara kana to'achuuf waan gargaareen fakkaata. Dabalataan ammoo uummatni biyyattiis ajaja mootummaan kennamu kabajuun isaanii ga'ee guddaa qaba. Murteen sochii ugguruu namoota harka qalleeyyii hedduu miidhuu danda'a kan jedhu sodaa biyyoota hedduudha. Mootummaan Eertiraa yaaddoo kana furuuf sochii inni godhe argamuu baatus lammiileen hedduu biyya keessaa fi ala jiraatan namoota akkanaaf gargaarsa adda addaa gochaa turaniiru. Fakkeenyaaf namoonni kaffaltii mana kiraa hambisuun yeroo kanatti namoota gargaaraa turan jiru. Haati warraa Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii Aadde Saabaa Haayilus ilma ishee Abrahaam waliin ta'uun qarshii naarfaa 50,000 gumaachaniiru. Eertiraatti namoonni koronaa vaayirasiin qabaman haaraan jiraachuu baatanis namoota meeqaaf qorannoon akka taasifame garuu ifa miti. Hanga ammaatti Eertiraatti dhibee kanaan lubbuun namaa darbee hin jiru. Namoota 39 dhibee kanaan qabaman keessaa ammoo 38 kan bayyaannatan yoo ta'u nama tokko qofaatu wal'aansa argachaa jira.
Kacaqasaa jirtan BBC Afaan Oromooti gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon gurra isin buusa. Ministeerri muummee Sudaan Abdalla Hamdok hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa bishaaniin guutuu eegaluu ilaalchisee yaada furmaataa Itoophiyaan dhiyeessite mallatteessuu didan. Masriif Sudaan waliigaluu baatanis Itoophiyaan ji'a adoolessaa irraa qabee bishaan guutuu akka eegaltu beeksisteetti. Wayita weerara COVID-19 kanatti namoonni 500,000 HIV AIDSiin qabamanii jiran du'uu maluu jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa. Namoonni miiliyoona walakkaa ol ta'an kun biyyoota Saharaan gadii keessa warra jiranidha. Akka xiinxalli dhaabbatichaa ibsutti dhiibbaa ji'oota 6 darban keessa mudateen duuti sababa HIV AIDSiin mudatu kan bara 2008 mudatetti deebi'aa jira. Raashiyaan US'tti aantee biyya baay'inni namoota COVID-19 irratti argameen lammaffaa taate. Kibxataa irraa sa'aatii 24 keessatti qorannoo gaggeeffameen dubbii himaa pireezidant Vladimir Putin dabalatee namoota haaraa 10,899 irratti koronaa vaayirasii argameera. Aangawoonni fayyaa Keeniyaa namoonni wal'aansa fayyaa kamiifuu gara hospitaalaa deeman hunduu qorannoon koronaa vaayirasii akka taasifamuufii qabu beeksisan. Senegaal manneen amantaa deebistee banuu fi biyyattiin har'arraa kaastee uggura namoonni akka waliin geenye fi uggura sochii keessee turte laaffisuuf jirti. Murtee kanaan masjiidonni fi bataskaanonni ni banamu. Ugandaan sodaa koronaa vaayirasiif jecha filannoo dabarsuuf jetti. Pireezidantiin Ugaandaa Yoweri Museveni wayita weerara koronaa vaayirasiin qoramaa jiru kanatti filannoo gaggeessuu jechuun maraatummaadha jedhan. Weerarri kun haga adoolessa dhufuutti hin badu taanaan karoorri filannoo jalqaba bara 2021tti gaggeessuuf qabame irra deebiin ilaalamee fooyya'uu qabaa jedhan. Magaalaa guddoo Afgaanistaan Kaabulitti haleellaa hidhattootni hospitaala tokko irratti raawwataniin daa'imman 2 haadholiin deessuunii fi narsoonni walumatti 11 ta'an ajjeefaman. Odeessaaleen gaggabaaboon kanuma. Odeessa keenya bal'inaan qabanne isa itti aanutti hin darba. Tumsa Dimookiraatawaa Federaalizimii Sabdaneessaa jedhamuun paartileen beekaman fulbaana 30 booda paarlaamaan amma jiru bittinnaa'uun bakka isaanii komishinootni garaagaraa hundaa'uun haga filannootti biyyi hojii raawwachiiftota mootummaa amma jiruun gaggeeffamuu qabdi jedhan. Komishiniiwwan ijaaraman 5 hojimaata mootummaa akka to'ataniif paartilee mormituu keessaa akka hundaa'anis yaada dhiyeessanii jiru. Tumsa paartilee kanneenii keessaa tokko akka ta'e ABO keessatti miseensa gumii 5 akka ta'an obbo Mikaa'el Boran filannoowwan mootummaan kaa'amanii fi yaada furmaataa amma dhiyeessan irratti BBC'tti dubbataniiru. Jalaalam Taaddasaatu dubbise. Yoo furmaanni waaraan ka dhufu filannoo qabeessanii mootummaa uummataa dhaabuudhaan ta'e yoo filannoon barame yaadame kan sanaaf godhu sababa koronaatiin akka hin danda'amne hundi keenya itti amanna ta'e yoo filannoon sun dabruu isaatiin ammoo qaamumti hanga filannoo sanaatti oofuyyuu aangoo heeraan qabu sana dhabuuf deema ta'e danqaan heeraan mudachuudhaaf deema yoo ta'e fi bakka sana qaawwa uumame sana cufuudhaan mala uumuun dirqama yoo ta'e mala uumuudhaaf gaafataman irra jiraa jechaadha. Seera hiikuu mana maree federeeshiniitti erganii seera hiikuu jedhanillee homaa waanii kan qabne ta'ee nutti mul'ata. Kanaaf yaadni afranii furmaata ta'uu hin danda'u. Furmaata ta'uu kan hin dandeenyeef ammoo heera biyya kanaatu yeroo rakkoon tasaa akkasii mudatuuf kan gargaaru qaawwa hambifatanii qabu jechaadha. Sana waan ta'eefiti rakkoon kun rakkoo haaraadha waan amma dura ta'ee hin beekne waan heerrillee qaawwa sanaaf gargaaruuf keessaa hin qabne waan ta'eef utuu heerichatti hin bu'in heerichuma ala furmaata siyaasaa furmaatuma haaraa yaada haaraa yoo itti dhiyaatame sanarratti immoo qaamni hundi yoo mari'atee walii galee gara furmaataatti deemuun danda'amaa jenneeti yaada haaraa dhiyeessuu filanne. Yaadni isin keessan maali? Yaada haaraa nuti dhiyeessine koreen hojii raawwachiiftuu hojii mootummaa guyyaa hanga filannoon deemutti tilmaamaan egaa waggaa tokko kennineefi hojiin mootummaa akka
dhaabbanne biyyi kun akka itti fuftu hanga filannoo sanitti akka deemamuuf hojii raawwachiiftuuni akka hojii isaa itti fufu bakka silaa mana maree bakka bu'ootaa sana immoo qaamota hundarraa paartiilee hundarraa mariidhaan waliigaltee hundaatiin kan utubamu komishinonni adda addaa kan dhimmoota jajjaboo gara dhimmoota shanii keenya hariiroo alaa irratti jennee dhimma nageenya biyyaa irratti jennee dhimma nageenya biyyaa waan waraanaa ilaalaa waan poolisii ilaalaa waan adda addaa ilaalaa dhimma ijaarsa sirna dimokiraasii irratti jennee innis mirchaa boordii isaa ilaalaa miidiyaa isaa ilaalaa manneen murtii isaa ilaalaa inni sassaan immoo rakkoo biyya kanaa hundee kan ta'e waliigaltee akka biyyaatti naashinaal konsensus jedhan sana uumuudhaaf qaama gargaaru tokko waliin utubuu jennee inni shanaffaan immoo yeroo dabalamu kanayyuu akka maleetti akka itti dhimma hin bahamnee fi sirnaan akka yeroo sun itti dhimma bahamu kan hordofu komishina tokko jennee waan shanan kana waliin paartiileen hundi komishinii akkasii waliin yoo utubanii olaantummaadhaan komishinoonni kun yoo isa warreen jajjaboo kana irratti olaantummaadhaan yoo hordoffii taasisan egzekutiiviin yookaan hojii raawwachiistuun mootummaadhaan immoo hojii mootummaa akka geggeessu yoo aangoon isaa dheereffameef waggaa tokkoof gara filannoo sanitti biyya kana oofuun inuma danda'amaa qindoomina akkasii sana qindoomina haaraa akkasii waliigalteedhaan haa uummannuudha yaada haaraadha. Dr. Kanaan Ambaalam lammii Indiyaa yoo ta'an waggoota 12 darbaniif Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisummaadhaan tajaajilaa jiru. Waggoota 5 darban hojii barsiisummaa idileen hojjetan maddiitti hojii tola ooltummaa hawaasa baadiyyaa naannichaatti argamanii rakkoo hawaasichaa furuuf hojjechaa jiru. Akkamiin akka eegalan nutti himanii jiru. People are very happy. They accept me as one of their family member, as part of their. Uummanni gammadaadha. Akka miseensa maatii fi hawaasa isaaniitti na simataniiru. Akka ormaatti na hin ilaalan. Anis akkasuma. Hariiroo akkanaa qabna. Hojiin misoomaa kun kan eegale ganda cawaaqaatti odeeffannoo walitti qabuuf daawwannaaf yeroo deemnetti. Bakka lukaan deemaa turretti dubartootni laga xiqqoo tokko qaxxaamuruuf yeroo rakkatan argine. Dhoqqee badaa waan qabuuf ce'uu hin dandeenye turani. Gaafan kana argu barattoota koo dhaabeen dubartootni kun hagam rakkachaa akka jiran ilaala. Rakkoon kun ammoo salphaa kan ta'edha. Karaa salphaanis furuu dandeenya yeroon jedhu barattoonnis akkamiin jedhan. Sana booda gabaa deemnee mismaara muraasa binnee dhagaa asii fuunee namoota muukanuuf kennan barbaannee riqicha hojjannaan jedhe. Yeroosuma turtii keenya dheeressinee boorumtaasaa deemnee rakkoo sana furre. Amma salphaatti laga sana ce'uu danda'u. Sanatu na kakaasee ijaarsa riqichaatti nu galche. Naannolee hedduuttis riqicha ijaaraa jirra. In many areas now we are constructing a bridge. We have last 2 years alone we have almost 40 projects and before we have waggoota lamaan darbanitti qofaa piroojektota 40 ol fixneerra. Sana durattis burqituu bishaan dhugaatii 15 hojjenneerra. Amma riqichoota 35 fi burqituu 20 kan ta'u misoomsineerra. Ga'een kun guddaan barattootni baadiyaa deemanii akka uummatatti dubbatan kakaasuudha. Rakkoo isaanii akka arganii hubataniif. Uummannis yoo isaan waliin turtu hedduutti tola. Rakkoo isaanii sirriitti hubatta. Kanaafan isaan waliin turuu filadha. Namtittiin kun faranjii miti yoo jedhan nan dhagaa. Qaamuma hawaasa keenyaati naan jedhu. Kophee baasee waanan hojjedhuuf maaliif kophee baafta jedhanii namoonni na gaafatu. Hawaasa waliin yoon hojjedhu akka qaama isaaniitti akka na ilaalanin fedha. Akka piroofeesaraatti deemuun fedhu. Barattoonni koo rakkoo kanatu sanatu jira jedhanii haasa'uurra yeroo isaan ofiin rakkoo hiikan arguun fedha. Hawaasa bira deemnee itti haasofnee rakkoo hiikuu qabna. Uummannis rakkoo ofii hiikuuf kaka'umsa qaba. we can talk to the people and the people are very much interested to solve the problem. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kibxataarraa asuma irratti xumuramaa waan waliin turtaniif galatoomaa. Horaa bulaa.